Ajjeechaa Qondaalaa Abaa'oo fi falmaa mirga dhala namaa obbo Battii Urgeessaa ilaalchisuun qorannoo taasifamu irratti ABO'n yaaddoo qabu ibse. Qorannoon gama mootummaan labsamee ragaan loogii guutamee ragaalee dhabamsiisuu fi odeeffannoo dogoggoraa irratti kan hundaa'e waan ta'eef yaaddoo guddaa namatti uumaa jedha ibsi ABO'n baase. Uummanni Oromoo Oromiyaa fi biyyoota addunyaa biroo jiraatu gocha hammeenyaa kana dura akka dhaabbatu waamicha taasisee jira. Obbo Battii Urgeessaa jaallatamummaa fi fakkeenyummaa gaarii kan beekamu isa dhabuun uummataaf erga ifatee dabarsee jira jedha ABO'n. Yeroon ammas lubbuun jiraachuuf falmitoota mirga Oromoo dammaqoo ta'anii fi balaa hamaa keessa jira jedhe. Obbo Battii Urgeessaa kutaa ciisichaa hoteela qabatanii turanii kan Abbabaa Giraasmaach jedhamu keessaa humnooti kan mootummaan qabamanii wayita garmalee reebaa turan baay'ee iyyaa turan jedha ibsi ABO'n baase kun. Waardiyyaan hoteelichaa gocha kanaa argaa ture akka ragaa hin taaneef dhabamsiifamee jira kan jedhu ABO'n ibsa isaa kanaan wayita namoonni uffata waraanaa uffatan konkolaataan fuudhanii gara lafa balfaa itti gaafatamu geessuun konkolaataa keessaa buusanii harka isaanii duubatti hidhuun rasaasaan tumanii ajjeesan namoonni naannicha turan arganiiru jedhe. Namoonni naannoo sanaa bineensaan akka hin nyaatamneef halkan sanaa reeffa obbo Battee eegaa turan humnaan butamaniiru yookaan ajjeefamaniiru jedhe. Ajjeechaa kana wal dhabdee maatiitti qabachuuf gareen yaalaa ture jira kan jedhu gareen qorannaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa Godina Shawaa Bahaa Galaa Makiittee bara 2024 hundeeffame gochaawwan saalfachiisu seera addunyaa naamusa siyaasaa safuu fi aadaa Oromoo cabsan raawwachaa jira jedhe. Magaalaan Maqii buufata nageenyaa hordoffii cimaa jala waan jirtuuf qaamni biraa ajjeechaa kana raawwatu hin jiraatu jedhan. Armaan duraa ajjeechaawwan wal fakkaatoon raawwatamuun maqaa qorannoo jedhuun dhugaan isaanii argamuu hin dandeenyes jedhee jira. Ragaawwan jiran balleessuuf jalqaba irratti kaasuun duulli jabaan taasifamaa jira kan jedhu ABO'n dhaabbileen mirga namummaa Human Rights Watch, Amnesty International, Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa, qaamoleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii, gamtaan Afrikaa fi hawaasni dippiloomaasii qorannoo loogii irraa bilisa akka taasisan waamicha taasisee jira. Uummanni nageenya hooggantoota isaa itti dhiyeenyaan akka hordofuu fi of eeggannoo akka taasisus dhaameera. Gocha hammeenyaa dhala namaa irratti raawwatus mormuu fi balaaleffachuu akka qaban dhaamee jira. Guyyaan goototaa wareegamtoota Oromoo waggaa waggaan eebila 15 bakka garaagaraatti sirnoota garaagaraan yaadatamee oola. Guyyaan goototaa kuni kan inni kabajamu eegalee eebila 15 bara 1983 irraa eegalee yeroo ta'u bara kana marsaa 39ffaaf kabajamaa jira. Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo jedhamee kan moggaafame bara 1984 koreen giddu galeessaa ABO dirree ba'aa ture. Walgahii godhe irratti murtee dabarseen akeekni murtee kanaas gootota keenya yeroo adda addaatti qabsoo keessatti wareegaman qofaan yaadachuun gahaa waan hin turreef hunda isaanii bakka tokkotti yaadachuuf jalqaba diddaa gabrummaa sabni Oromoo baadiyyaatti godhachi irrattis ol guddatu jaarmiyaan gurmaa'e booda kana immoo jabaachaa dhufee sadarkaa qeerroon Oromoo falmaatti asiin ga'e kanneen bakka tokkotti yaadachuu kan jedhutu akeekamee murtiin sun darbuutu himama. Qabsoon biyyaalessaa saba Oromoo bifa ammayyaan bara 1960moota keessa ijaarame. Sochoo kan eegale yoo ta'u bara 1973 yookaan 74tti roorroo fi cichoominni hayyoota Oromoo adda bilisummaa Oromoo ABO dhale. Adda bilisummaa Oromoo eeballi 15 guyyaa goototaa akka ta'u sababa malee hin murteessine. Bara 1978 walakkeessa irraa kaasee hanga bara 1979tti ABO'n haala akkam rakkisaa keessa ture. Wareegamni suukkanneessaan gammoojjii Somaaliyaa yookaan Shinneeggaatti erga mudateen kunoo waggoota 43 lakkoofsee jira. Wareegamni jaallan Shinneeggaa seenaa qabsoo bilisummaa uummata Oromiyaa keessatti wareegamoota qalbii qabsaa'otaa fi uummata keenyaa hawwatan keessaa tokkodha. Yeroo wareegamni kun itti mudatee eenyummaa fi gaafatamni isaanii akkasumas haalli isaan itti wal faana kufan ilaalcha addaa kennisiisaafi. Haa ta'u malee guyyaa yaadannoo gootota Oromiyaa kan gootota Oromiyaa bilisummaa fi haqaaf kufan hunda itti kabajnuu fi yaadannudha. Guyyaa kanaa yeroo kabajnu dhaamsaa fi kaayyoo wareegamtoota Shinneeggaa yaadachuun ittichituu tokkummaa Oromooti. Ilmaan Oromoo Shinneeggaatti wareegaman amantaa fi ganda keessa dhalatan irraa Oromoo caalchifatanii
tokkummaaf birmadummaa Oromummaa manaa ba'aniif sana inni ifnuu indiignu jedhanii siidaa Oromummaa dhiiga isaanii mallatteessanii darban. Dhaloota itti aanee dirree qabsoo irratti karaa humni isaa hayyameen utuu falmatuu kufes qabsoo Oromootti waan laayyootti hin lakkaa'amne idee darbe. Warri har'a tokkummaa Oromoof dhamaa jirrus keenya wareegamtoota kanaa fudhannee jechaan osoo hin taane gochaan waan qabsoo fi tokkummaa Oromoo itichuu irratti dhugaadhaan hojjechuun murteessaadha. Gootota kutaa fi amantiin adda baasuu hin dandeenye sabboonta Oromummaa qofaan waliin wareegamuu filatan goota gammoojjii Somaaliyaa Shinnigaatti lubbuun isaanii bakka tokkotti dabarte. Jaal Magarsaa Barii, Jaal Gadaa Gammadaa, Jaal Muhee Abdoo, Jaal Abbaa Xiiqii, Jaal Falmataa, Jaal Faafam Dooyoo, Jaal Irranaa Qacalee, Jaal Marii Galaan, Jaal Dhaadachoo Booruu, Jaal Dhaadachoo Mul'ataa fa'aa turan. Ajjeechaa obbo Battee irratti maatii fi ogeessi fayyaa maal jedhani? Roobii eebila 10/2024 ganama bakka balfiitti gatamu reeffi isaanii kan argame namni siyaasaa obbo Battee Urgeessaa rasaasa iddoo baay'ee rukutamanii ajjeefamuu ogeessi fayyaa reeffa isaanii argan himanii jiru. Hakiimni eenyummaa isaanii akka dhoksinuuf gaafata roobii kaleessaa reeffa obbo Battee Urgeessaa arguuf BBC'tti himanii jiru. Qaamni isaa mataadhaan alatti iddoo 6 madaa qaba jedhan. Mataarraa iddoo 5 madaa qaba. Dugdarraa iddoo 3, cinaacha bitaarraa madaa guddaa qaba. Garaa gadiirraa fi sarbaa irraa madaa tokko qaba. Walumaa galatti madaa isaa dabalatee madaa gara 11 qaba. Ogeessa kanaan madaawwan kunneen martuu rasaasan kan rukutamanidha jennee gaafanne. Eeyyee nuuf rasaasa fakkaataa kun kan rasaasni galeen kun kan rasaasni ittiin bahedha. Hundi karaa rasaasni seene miti. Mataa bakka rifeensi jiru qofaa madaan rasaasaa uumamee 5 jiraatus fuulli isaanii madaa akka hin qabne ogeessi kun himanii jiru. Qorannoon fooreenskii waan hin geggeeffamneef rasaasni qaama isaanii keessatti Qorannoon fooreenskii waan hin geggeeffamneef rasaasni qaama isaanii keessatti afuu dhiisuu adda baasuun akka ulfaatu dubbatani. Ammoo lakkoofsi madaa mataarraa jiru 5 ta'uun tarii rasaasni qaama keessa seenee hin baane jiraachuu mala shakkii jedhus akka uumus himanii jiru. Lakkoofsi madaa mataa 5 ta'uun shakkii uumaa osoo kan rasaasni seenee bahe ta'ee silaatii madaan 6 ta'uu qabayyuu raajiin hin kaane waan ta'eef rasaasni hafuus danda'a. Reeffi raajii yookaan altiraasaawundii akka hin kaane ogeessi kun mirkaneessanii jiru. Poolisiin osoo nuti reeffa bira hin gahiin qalaa fudhatee sokke. Obboleessi obbo Battee Urgeessaa yaada BBC'f kenneen namoota naannicha jiran irraa odeeffannoo bilbilaan isaan qaqqabeen roobii ganama sa'a 2tti reeffa isaa arguu himan. Wayita arganis qaama isaa bakka hedduu ramadaan akka ture himanii jiru. Bakka meeqa akka rukutame ogeeyyii fayyaa ilaallantu gabaasaa hojjetee qaama ilaallatuuf kenna. Rasaasa 6 rukutamuuf garuu suurri isaas kaafamee isinis argitaniitu taa'aa jedhan. Mataasaarraa baay'ee dhahame. Deebiin rukutamee jira. Rasaasa meeqaan mataasaa akka dhahan garuu hin beeku. Cinaachis dhahameera. Battala reeffa isaa argan haala ture yoo himan mataadhaan gombifamee saaqii isaatiin booddee isaatti harka isaa boodatti hidhanii ture. Soorata bineensaa akka ta'uuf reeffuma isaattillee balleessuuf yaalan jedhan. Maalii garjabinni hamma kana ga'u jechuun bifa gaaffiin ibsu. Reeffi obbo Battee Urgeessaa kan argame qarqara magaalaa naannoo Girrisaa Maazoriyaa jedhamu iddoo balfiitti gatamu ta'uu jiraatan magaalichaa tokkos BBC'tti himanii jiru. Yaadni kun maatii irraa odeeffannoo dhageenyeen wal simu. Maatiin odeeffannoo argatan bakka obbo Batteen itti gataman gahuu isaanii dura poolisiin rasaasa itti ajjeefame guurratanii deemuu namootni ijaan argan nutti himanii jiru jedhu obboleessi. Ergasii reeffa kaasanii gara hospitaalaa wayita geessanittis ta'e achii booda qaamni nageenyaa akka hin argamne himan. Eegneet dadhabnee poolisii nu dursee ga'e. Qalawaa yookaan rasaasa sassaabbatee suuraa reeffaa kaafatee dhiisee deeme. Nu waliin hospitaala geessee qorannoo hojjechiisuu qaba ture. Poolisiin kana raawwate bakka sanii deemuu namoota ijaan argan irraa dhaga'us himani.
reeffi akka hin kaane qaamni nageenyaa dhorkaa ture odeeffannoon jedhu garuu sirrii akka hin taane dubbatan. Bobatteen Peenziyoon Abbabech Giraasmaach jedhamu guyyaa tokko bulanii guyyaa lammataatti halkan fudhatamanii ajjeefaman. Halkan sanaa qaamni iddoo ciisaa isaaniitii fuudhee deeme eenyu akka ta'e mootummaan dhuguma mootummaa dhugaa yoo ta'e qoratee ifanuuf haa godhuu jedhu obboleessi. Dhugaansa akka bahu haqni akka bahu mootummaan waan irraa eegamu akka godhus gaafatan. Eenyummaa namoota ajjeechaa kana raawwate akka hin qulqulleeffannes ibsan. Dhibdee maatiin ajjeefame kan jedhamu gara dabarsuufidha. Dhibdee maatiin ajjeefame kan jedhu gara dabarsuufidha. Kantiibaan magaalaa Maqii obbo Dilboo Urgeessaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin ajjeechaan kun sababa dhibdee maatiin mudate jechuun himanii ture. Qorannoon akka gaggeeffamus dubbatanii ture. Obboleessi obbo Battee garuu dhibdeen maatii tokkollee hin jiru dhugaasaa gara dabarsuuf uummata keessatti burjaajii uumuuf yaalii godhamudha jechuudhaan dubbatan. Isa ajjiisanii quufuu dadhabanii ammas dhugaasaa warra balleessuu barbaadanitu yaada dhabaa hamma kanaan burjaajii uumuu barbaadani. Maatii keessaa obbo Batteetti gocha gara jabinaa akkasii raawwachuu mitiitii yeroo inni dubbatu rifaatuufuu jalaa hin deebifnuu jiran. Jiraataan magaalittii kan biraan maatii obbo Batteetti siqanis osoo dhibdeen wayii jiraatee ni dhageenya ture. Kuni dubbii dhugaa hin fakkaannedha jedhan. Obboleessi obbo Battee qaama mootummaaf dhaamsa dhaamaniin mootummaan yoo danda'e dhugaasaa haqasaa uummataa fi maatiif haa baasu. Ifa haa godhu. Yoo kana gochuu hin danda'u ta'ee dhugaasaa dabsuuf immoo akka hin yaallee jedhan.